Duraan dursa maqaan keenyu isarraa dhuftee Waaqayyo lafa kanatti gochaa maal isii godhe? Maqaan koo Aageeta Kiluun jedhama. Kanan dhufee ukkeerraan dhufee mucaa koo waa'een dhugabaatii koo ani dhugaa bahu waa'ee mucaa kootiiti. Mucaa koo baay'ee na jalaa dhukkubee ture. Da'ee gaafa guyyaa 12dha. Hospitaala Najjoo geesseen ture. Hospitaala Najjoodha guyyaa 2 ciibsanii riiverii barreessan Naqamteetti. Naqamtee hospitaala gaafan fidee guyyaa 5 ciibsanii mucaan kee tuubboon ishee cufaadha. Kanaaf iyyuu operaasyoonii ta'uu qabdi. Yoo akkas ta'e malee mucaan kee fayyuu hin dandeessu naan jedhanii mucaa koo immoo kan dhukkubu ol guura erga gaafa dhalattee immoo ol guuraa hin albaatu hin fincooftu. Innaani gaafa isaan operaasyoonii ta'uu qabdu jedhanii dhaqeen astiraasawundii kaasee deebi'ee operaasyoonii taati naan jedhan. Operaasyoonii hin godhu jette haadhi koo geesseen kadhachiisaaf malee mucaa kana hin qalchiisu ani jetteetu gara waldaa kanaa na fiddee dhufte gaafa as na fiddu gistaawusi qabannee kadhanne. Tu gara lafa kanaan dhufin dura mucaan kun dhalatteedhuma kaakkaane. Lakki erga dhalattee kanan dhuuraa kaakkaateetti garuu ergasii kaaka'uu hin dandeenyeeni. Mana yaalaa deddeebisuu jalqabde jechuudha. Achi torbee 2 guutuu mucaan kun gara torbee 2 wayii teesseetuun albayiini. Innaan gaafa hospitaalli immoo tuubboo ishee cufaadha. Sirumaa aannan gadi bu'aan jiru. Garaachi ishee fi aannan wal argataan jiru. Kanaaf wal ba'uus hin dandeessu, fincaa'uus hin dandeessu. Yoo operaasyoonii goonee tuubboo ishee baqassineetu aannan akka gad darbu goonaa naan jedhani. Innaan haadhi koo immoo hin goosisu ani mucaa koo hin qalchiisu. Fedha Waaqayyoo miti yoo ta'e haa duutu malee ani mucaa kana millaaciidhaan hin qalchiisu jette gara waldaa kanaa na fiddee dhufte. Guyyaan suni ji'a 9 gaafa 26 ture. Infinnee as finnee gistaawusi qabannee hin kadhatanii fi gaafa kadhatanii fi hafuura hamaadha. Mucaa kee budoota 8tu qabee jira. Si dhabanii mucaa keetti darbanii mucaa kee ajjeesuuf jedhanii naa jedhanii naa kadhatanii mucaa koo erga kadhatanii fi fudhadheen galee guyyaa sana fudhadhee galee gaafa guyyaa lammataa mucaan koo hin alba'ee fincaanis fincaa'ee tuubboon cufaadha kan jedhan isaannanis hin sifaa'ee fi hagammaa mucaan koo nagaa isaati. Sabni kana dhageessan harka keessan mataa gararraatti walitti reebaa ulfinni isaa kan Waaqayyoo ta'u. Manni yaalaa hospitaalli Najjoo eessatti barreesse rifeerii? Hospitaalli Najjoon as Naqamtee Soorgaatti barreessanii guyyaa 2 ciibsanii homaa tokko yaalii gochuuf hin dandeenye mucaan uma guurama. Ennaan as finne gaafa ennu mucaan akkalaatiin gaduma deema homaa akkalaatiin isaa waliin deemu huqqataa deemu bakka duufidha mucaan koon jedha achumattan ilaalatuman ilaalu maashinii ho'aa carariidhaan gaditti banan mucaan achi jala huqqataama deema malee kalariin isaa ol ka'aan deemu. Ennaanituma jedhanii macarashaarra operaasyoonii ta'a mucaan kee amma yaallu yaallee raastiraasawundii irratti wanta argame immoo tuubboo isaa cufaadha. Uumamumaan cufameera tuubboon mucaa keetinaan. Uumamumaan cufaadha waan ta'eef mana fincaanii waan albaatii kan jedhamu yookiis kaakaa kan jedhamu tokko iyyuu fayyadamuu danda'u tuubboon uumamaan cufaadha jedhanii. Tuubboon uumamaa cufaadha. Qalleetu tuubboo isaa banna malee cufaadha naan jedhan isaan. Mucaan immoo mucaa kanadha. Mucaa xinnoo mucaa raasiidha. Mucaa raasiidha. Amma ji'a 2 fi torbee 1dha. Yeroo sana garuu torbee 2ttidha kan isaan operaasyoonii goona naan jedhan. Ati garuu amantee gara waldaa kanaa fidde? Ana maneen gara waldaa kanaa fide ergan kadhadhee kadhachiifadhee achi taa'ee haadhi koon dhufne ture as kanan iddoo biiroo dhufe abbaa manaa koo wajjin ture. Garuu mootuma kadhatanii nama gidduudha dhaqanii haadha koo kaasaniitu mucaa kootiin duutu jedhimee jedhaniin isheenis ol kaatee mucaa kootiin duutuu jetteen eewudha geenii jennaani mucaa koodha jetteen. Yeroo sana asirratti wanti si gaafadhee darbu namni Waaqayyo yeroo jaarraa jeebbaan yeroo raajummaadhaan kaasanii harmee keetti dubbatanii rakkinni koo kana rakkinni mucaa kootii kana jedhanii nama Waaqayyotti waan dubbatan qabu. Hin dubbanne isaanii anatu gistaawusii galchee kadhachiiseef isayyoo abbaa manaa koo wajjin malee haadha koo wajjin miti. Garuu Waaqayyo dursee argee? Waaqayyo dursee argee Waaqayyo isa du'a na oolchee kaasuutti na baachise haga amma Waaqayyoon naa galate. Sabni Waaqayyoo faana miila keessanii lafaa kaa dhaabbadhaa harka keessan mataa gararraatti walitti reebaa Waaqayyoof galata guddaa isaa fida. Ammallee isa mucaa daa'ima kana du'a oolchee ammallee harkicha walitti buusaatii Waaqayyoof galata fida. Sabni Nooraa
Tole egaa mucaan kun torbee lamaaf kaakaa wanti jedhamu ittiin dhufnee tuubboon isaa uumamumaa kaasee cufaadha jedhanii manni yaalaa immoo mucaan guyyaa dhalatee torbee lamatti mana yaalaa deemuunsaa manni yaalaa baqaqsinee tuubboo isaa kana murra malee tuubboon kun uumamumaa kaasee cufaadha jedhanii manni yaalaa hospitaalli Najjoo gara soorgaatti sii barreessee garuu ati gara lafa kanaa fiddee gastaawusii qabsiistee namni waaqayyo raajii eebbaan kadhatanii fi booda gaafa guyyaa lamaadha wanti kun kan inni tooratti deebi'ee. Gaafa sana fuudheen galee guyyaan sun facaasaa ture. Facaasaa sana asuma Naqamtee keessa bulee roobii fuudhee gaafa galu galgala akkuma mana ga'e mucaan hin albayeeni ergasii kaasee mucaan koo nagaadha. Ammallee sabni kana dhageessan waaqayyoof galata guddaa isaa fidaa. Ergi lafa kanatti namni waaqayyo raajii eebbaan kadhatanii fi kaasee mana yaalaa hin geessine qoricha liqimsine waa'ee mucaa kanaaf yaaddoon tokkoyyuu hin jiru inni manni yaalaa jedhe karaatti hafee inni waaqayyo jedhe teera. Karaa nama waaqayyoon kadhatamee mucaa kanaaf fayyinni guutuun ta'e amma wanti itti dhaga'amu tokkoyyuu hin jiru. Amma nagaa isaati waaqayyoof haa galatu nagaadha amma. Sabni kana dhageessan ammallee harkicha walitti buusaa waaqayyoof galata guddaa isaa fida. Gooftaan si haa eebbisu dhugabaatii kan biraa qabadhu kottu nuuri.